Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Kaaba Shawaa keessatti mudataa jiruun lubbuun namaa darbuu, miidhaan qaamaa qaqqabuu fi qeerraa buqqa'uun lammiilee akka isa yaaddessu mootummaan Ameerikaa ibse. Galaana Balaayi. Embasiin Ameerikaa magaalaa Finfinnee jiru ibsa miidiyaa hawaasummaa isaa feesbuukii irratti maxxanseen hidhataas ta'e qaamni kamiyyuu jeequmsa uumuun uummata qeerraa buqqisuu akka hin qabne akeekkachiise. Embasichi ibsa isaa keessatti lammiileef eegumsi akka taasifamuu fi rakkoo siyaasaa walxaxaa fi rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessatti yaaddessaa ta'aa dhufeef fala kaa'uuf kutannoon marii nagaa akkaan murteessaa ta'uu dhaame. Tibbana naannoo Amaaraa daangaa godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa saba Oromoo gidduutti hidhattootni haleellaa raawwachuun lubbuu lammiilee galaafachuun gabaafamaa ture. Godina addaa saba Oromoo keessa aanaaleen haleellaa kanaaf saaxilaman aanaa Harxummaa Fursee fi aanaa Jillee Dhummuugaa ta'uu BBC'n jiraattota irraa mirkaneeffateera. Jiraattonni akka jedhanitti haleellaa jalqaba ji'a Ramadaanaa irratti eegale kana garee hidhattoota faannootu raawwate. Haleellaa kanaan lubbuun namootaa darbuu, qabeenyi manca'uu fi hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu jiraattotni himaniiru. Rakkoo kanarraa ka'uun Itoophiyaatti ambaasaadarri Ameerikaa Arvin Masingaa taateen kun mootummaa isaanii akka yaaddessu ibsan. Haleellaan kamuu yoo mudate jiraattotni qe'ee isaanii irraa buqqa'uu hin qabanii jedhan. Mootummaan naannoo Amaaraas ta'e kan federaalaa rakkoo godinaalee kunneen keessatti mudate ilaalchisuun hanga yoonaa homaa hin jenne. Wayita haleellaan kun mudataa turetti viidiyoowwan waraabamanii miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamaa turan manneen hedduu wayita gubatan agarsiisu. BBC'n viidiyoowwan kunneen dhugaa ta'uuf dhiisuu qaama walabaarraa hin qulqulleeffanne. Jiraattotni godinaalee addaa saba Oromoo aanaalee Harxummaa Furseef Jillee Dhummuugaa BBC'f yaada kennan gama isaaniin haleellaa kanaan manneen gubachuu fi lubbuun namootaa darbuu ibsaniiru. Haleellaa fi walitti bu'iinsa torbanii oliif godinaalee kunneen keessatti raawwatamaa tureen booda raayyaan ittisaa gara naannoo kanaatti bobba'eera. Kana hordofee godinaalee kunneen keessatti nageenyi hanga tokko argamus garuu ammallee jiraattonni yaaddoo keessa. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuugaatti jiraataa magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan amma magaalaan Sanbatee tasgabboofteetti jedhan. Amma tasgabbichi haala gaariirra jira. Uummanni amma faannoo jedhamu kunis magaalaatti keessa amma guyyaa lama kana bahee jira. Warri hidhate kun hundinuu wanta magaalaatti keessa hin jirre tasgabbaa'ee jira. Magaalaatti keessa waa namni deemaa garuu baajaajiin hin jiru, konkolaataan hin jiru. Gabaattiin har'a jalqabdeetti. Isaan ammoo maraaritis walgahii jira amma akka zoonii akka kilirraa dhufanii harmatti xaayye kanatti akka Sanbateettis walgahii jira. Godina Shawaa Kaabaatti jiraataa magaalaa xaayye ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guyyoota sadan kana sagaleen dhukaasaa hin jiru jechuun ibsaniiru. ሆስፒታል ያለበት ጤና ጣቢያ ያለበት እነሱ አካባቢዎች ከኦሮሞ ብሔረሰብ አካባቢ ባሉ ታጣቂዎች እያጸዱን ነው እየዘረፉ ነው። hidhattoonni naannawaa saba Oromoo irraa dhufan hospitaalota buufataalee fayyaa saamaa jiru. Eengaddaa namni Hayilee jedhamu ogeessa bittaa aanaa kan ture iddoon jireenya isaa ganda duwwaa lamadha. Mana isaa keessatti ajjeefame. Mucaan Jamaa jedhamus achuma ganda duwwaa lama musliima afxiriif ba'ee magaalaa keessatti ajjeefame. Namni kun itti dabaluudhaan hidhattoonni godina addaa saba Oromoo irraa dhufan magaalaa Xaayyee keessa bakka muraasa keessatti darbee mul'achaa jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti hooggansa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uti kantiibaan magaalaa Xaayyee Obbo Tamasgin Tasfaa sagaleen Ameerikaa bilbila harkaa isaanii irratti bilbilee sababa rooba cimaan magaalattiitti roobaa tureen wal dhaga'uu hin dandeenye. Bilbilli isaanii addaan citee boodarra yeroo bilbilamus bilbilli isaanii hin hojjetu. Haa ta'uti yeroo waliin dubbiin taasisametti magaalattiin tasgabbaa'aa jirti jechuun himaniiru. Jiraataa magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii himanii sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni biraa nageenyi waarawaan akka jiraatuuf mootummaan federaalaa irratti hojjechuu qaba jechuun himaniiru. Wanni sochii jamu karaanuu cufaadha. Karaan hin banamne isaan socho'aa namni walirraa cinna jirra bara. Aanaa Jilleetii fi aanaan Harxummaa Fursee. Tasgabbii wanni jedhamu gaafa mootummaan dhufee gama lamaaniinuu nageenya buusee karaan baname gaafas tasgabbaa'ee jedhama. Amma mootummaan karaan hin banamne namni rakkoo keessa jira. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan jiraataa magaalaa Xaayyee ta'uu isaanii himanii
Guyyaa kaleessaarraa qabee magaalaa Xaayye keessatti tajaajilli ibsaa fi bishaanii hin jiru. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa tajaajila kennaa hin turre jedhan. Jiraattonni magaalattis sababa rakkoo nageenyaatiin baqatanii rakkoo keessa jiru jechuunis himaniiru. የከተማው ህዝብ ትምህርት ቤት ላይ የቀበሌ ቢሮዎች ላይ በረዶሃ የሚባል አካባቢ ነው እንግዲህ ሰው የሰፈረው። Uummanni magaalichaa mana barumsaa fi manneen hojii mootummaa keessa bakka Fireedowaa jedhamu qubatanii jiru. Qe'ee fi qabeenyi isaaniirraa buqqa'anii waan nyaatan hin jiru. Akka tasaa waan ba'aniif beelaa jirus dubartoonni maanguddoonnis daa'immanis akkasuma. Jiraata magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii kan himan sababa walitti bu'iinsa tureen lubbuun namootaa darbuu qabeenyi saamamuu himaniiru. Namni tokko hadaamatti lubbuun isaa darbee jira akkasii warra dhaame keessa. Saamichi raawwatame tokko waan tokko waan akka qorqorroo waan akka ulaa manaamin kan warra waliin buqqise malee wanni akka baankii wanni akka tuqaman jiru. Gilleessanii tokko irratti waan tokko waan godhamee jira malee akka mootummaa irratti wanni godhaman jiru. Hin beekamne kun warra godhee. Jiraattonni godinaalee lamaanii sagalee Ameerikaatiif yaada kennan lammiileen nagaan godinaalee lamaan kanarraa sababa walitti bu'iinsaatiin lubbuun isaanii darbuu qaama miidhamuu qabeenyi barbadaa'uu saamamuu fi qe'ee qabeenya isaanii gallakkisanii buqqa'uu ibsanii jiru. Rakkoon kunis itti fufiinsaan fala akka argatuuf mootummaan federaalaa xiyyeeffannoo kennuufi akka qabu gaafatanii jiru. Imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaatti argamu karaa fuula feesbuukii isaa ibsa har'a baaseen naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa keessatti ajjeechaan lammiilee nagaa miidhaan qaamaa fi buqqaatiin gaggeeffame yaaddessuu ibsee jira. Itoophiyaatti ambaasaadder Ameerikaa Ervin Maasingaan qaamoleen kamiyyuu walitti bu'iinsa uumuun lammiilee nagaa qeerraa buqqaasuu hin qabanii jechuun lammiilee nagaaf eegumsi barbaachisu taasifamuufi qaba. Rakkoon siyaasaa biyyattii fi rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru furuuf immoo mariin barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Waldhabdee godinaalee kana keessatti uumamuuf warri godina addaa saba Oromoo hidhattoota faannoo himatu. Kan godina Shawaa Kaabaa immoo waraana bilisummaa Oromoo himatu. Garuu qaamoleen hidhattootaa kun lamaan lammiilee nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti torbaan 3 fi gosoota ispoortii garaagaraatiin adeemsifamaa ture sanbata darbee xumura isaa argateera. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa dorgommiilee atileetiksiitiin madaaliyaa 18 akkasumas dorgommii buunyaa fi bishkileetiitiin immoo madaaliyaa 4 walumaa galatti madaaliyaa 22 argachuu danda'eera. Dorgommiiwwan atileetiksii keessumaa fiigicha meetira 5,000 dhiiraaf dubaraan, meetira 10,000 dhiiraan, fiigicha meetira 1,500 fi 800 dubaraan, fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dhiiraan akkasumas Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaa fi wal dorgommii tarkaanfii walakkaa maaraatoonii dhiiraan warqee argachuun madaaliyaa warqee 7 atileetiksiitiin sadarkaa 2ffaa qabachuun xumurteetti. Fakkaatuun walfalmii buunyaatiin madaaliyaan warqee 2 fi nahaasa 1 bishkileetiin immoo meetiin 1 galmeessuu dandeesseetti. Dorgommii buunyaatiin Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi kan warqee argachuu dandeesse. Tapha guutuu Afrikaa 13ffaa kanarratti hojii raawwachiisaa fi bakka bu'aa Koree Olompikii Itoophiyaa kan ta'an obbo Bililliin Maqoyyaa turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasisan irratti tapha guutuu Itoophiyaa 12ffaa darbeerraa qabxii fooyyaa baran argamuusaa fi qophiin gahaa ta'e osoo taasifamee jiraate kana caala madaaliyaan dabalataa argamuu akka danda'u dubbataniiru. ያለምንም ዝግጅት 2 ቀንና 3 ቀን እንኳን ሳይዘጋጁ የተገኘ ውጤት ነው። ከዚህ መማር ያለብን ተገቢ ዝግጅት ምናደርግ በሁሉም ርቀቶች በአጭርም በመካከለኛም በመሰናክልም በረጅም ርቀቶችም የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል አፍሪካ 12ffaa caala madaaliyaan warqee barana argamuu danda'eera. Atileetonni kunniin qophii osoo hin taasisin guyyaa 2-3 illee otoo hin qophaa'in qabxiin argamedha. Kanarraa barachuu kan qabnu otoo qophii gahaa goone fageenya hundumaan qabxii gaarii argamuu akka danda'udha. Kanarraa barnoota fudhannee karoora cimaa baafannee hojiitti galuu akka qabnu nan hubadha. Gama biraatiin qabxiin falmii buunyaatiin gama dubartootaatiin argames baay'ee jajjabeessaa akka ta'e obbo Bililliin ni dubbatu. በአይነቱ መጀመሪያ የሆነ በሴቶች በመላው አፍሪካ ጨዋታ 2 ወርቅ መጥቷል። 1 ነሐስ በወንዶች ተመዝግቧል። በተለይም ደግሞ በሴቶች የመጣው የወርቅ አይነት Ispoortii boksiitiin yeroo jalqabaatii fi dubartootaan warqee 2 naasa 1 dhiirotaan galmaa'eera. Keessumaa dubartootaan warqeen argame adda isa taasisa. Kun immoo dubartootaaf xiyyeeffannaa guddaa yoo kenname bu'aan olaanaa argamuu akka danda'udha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2027 biyyi Misir tapha guutuu Afrikaa 14ffaa akka qopheessitu kan filatamte yoo ta'u, Itoophiyaan tapha guutuu Afrikaa 15ffaa qopheessuuf yaada dhiyeessuu ishee obbo Bililliin Maqoyyaa sagalee Ameerikaatiif dubbataniiru.
Taphoota Afrikaa 13ffaa irratti Masir medaaliyaa warqee 102 dabalatee walumaa galatti medaaliyaa 191 argachuun sadarkaa tokkoffaarra jirti. Naayijeeriyaa fi Afrikaan kibbaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa yoo qabatan, Itoophiyaan dorgommii kanaan walumaa galatti medaaliyaa 22 warqee 9 fi meetii 8 akkasumas naasa 5 galmeessuun sadarkaa 8ffaa ta'uudhaan xumurte. Biyyoota Afrikaa 54 irraa atileetonni 5,000 ta'an gosoota ispoortii 29 hirmaachaa turaniiru. Gama biraatiin dorgommiilee maaraatoonii biyya Chaayinaa magaalota Waanii fi Wiitinitti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa injifannoo gonfataniiru. Dorgommii maaraatoonii Wiiksiin dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin Itoophiyaa Taadduu Abaata sa'a 2 daqiiqaa 6 fi sekondii 18 riikoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Abbaa Lamuu sa'a 2 daqiiqaa 6 fi sekondii 50 lammaffaa yogguu ba'u, atileetiin lammii Keeniyaa Niikoolaas Kiriwaa sa'a 2 fi daqiiqaa 6 fi sekondii 57 sadaffaa ba'uudhaan xumureera. Dorgommii maaraatoonii Waanitti dorgomeen immoo atileet Maaree Dibaabaa sa'a fooyyaa sa'a 2 daqiiqaa 25 fi sekondii 12 riikoordii haaraa bakkichaa galmeessuun injifattee jirti. Atileetonni Keeniyaa Paawulee Koriinkiwaangii fi Juudit Juribeet sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Odeeffannoo keenya xumuraatiin gareen biyyoolessaa dhiiraa United States of America tapha waancaa kubbaa miilaa CONCACAF Nation League Arlington kaleessa galgala Teeksaasitti taphatameen goolii 2-0 garee biyyoolessaa Meeksikoo injifateera. Gooliiwwan Taylor Adamsii fi Giyoon Reenaan galchaniin Ameerikaan yeroo sadaffaaf walitti aansuun waancaa liigii biyyoolessaa CONCACAF injifachuu kan dandeesse. Ameerikaan bara 2021 Meeksikoo 3-2 injifachuun waancaa liigii biyyoolessaa jalqabaa bara 2023 ammoo Kaanadaa 2-0 injifachuun waancaa lammataa injifachuun ishee ni yaadatama. Tapha xumuraa kaleessaa kanaatiin deeggartoonni Meeksikoo dhaadannoo jibbinsa saalaa wal fakkaataa erga dhageessanii booda yeroo lama addaan cituusaa Associated Press gabaaseera. Qaamni kubbaa miilaa Ameerikaa kaabaa giddugaleessaa fi Kaaribiyaan bulchuu CONCACAF ibsa baaseen dhaadannoo loogii kana balaaleffateera. Deeggartoonni dhaadannoo kanarratti hirmaatan hedduun dirreerraa akka gadhiifaman taasifamuus dhaga'ameera.